Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas warri gama maatii chaanala kanaa hin dhufin gama maatii chaanala kanaa dhufuudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaarana affeerraa kenna sabiskiraaybii godhuudhaan gara maatii chaanala kennaa koottaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa haroon dambal balaa gogiinsatiif saaxilamaa kan jiru akka ta'e ifoomee jira. Yeroo ammaa kanatti rakkoo guddaan kan isa mudate yoo ta'u rakkoo haricha gogiinsaaf saaxilaa jiraniif qaamni xiyyeeffannaa kenne tokkollee kan hin jirre akka ta'ee fi yeroo ammaa kanatti harichi xiyyeeffannaa kan barbaadu akka ta'es himamee jira. Guutuu oduu kanaa isiniin geenya. Oduun inni biraa oduu biyya alaatirraa arganne oduu biyya alaatirraa arganneen Hinditti torbaan tokko keessatti xayyaarri yeroo lammaffaaf kufuudhaan miidhaa lubbuu namootaa irratti dhaqqabsiisee jira. Har'as xayyaarri tokko kufuudhaan lubbuu namootaa torbaa galaafatee jira. Dabalata oduu kanaa isiniin geenya. Oduun inni itti aanu Ameerikaatti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp mormuudhaan magaalota biyyattii hedduu keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Gama biraatiin immoo qondaaltota ol aanoo siyaasaa irratti qaamni hidhate haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduun inni gibiraa baha giddu galeessatti lolli jalqabame itti fufee jira. Har'as biyyoonni lamaanuu haleellaa walirratti raawwataa oolanii jiru. Haleellaa walirratti raawwataa jiraniinis miidhaan gama lamaan irraayyuu dhaqqabaa kan jiru akka ta'es beekamee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Haroon dambal balaa gogiinsatiif saaxilamaa jira jedhamee jira. Haroon dambal kan argamu godina Arsii Bahaatii fi godina Shawaa Bahaa gidduutti yoo ta'u bal'inni isaa kiiloomeetira iskweerii 440 akka ta'ee fi akkasumas odoloota 5 kan qabu yoo ta'u haroon kun yeroo dheeraaf hawaasaaf bu'aa guddaa buusaa turullee rakkoo gogiinsatiif saaxilamaa jira jedhamee jira. Sababoota haroo kana gogiinsa yookaan balaa gogiinsatiif saaxilaa jiran keessaa tokko qonna jallisii qarqara haroo kanaatti raawwatamaa jiru yookaan gaggeeffamaa jiruun akka ta'e gabaafamee jira. Hojii misooma qonnaa qarqara haroo kanaatti fi naannawa haroo kanaatti gaggeeffamaa jiru bal'aa ta'uu walqabatee bishaan haroo kana paampii bishaanitiin halkanii guyyaa xuuxamaa kan jiru akka ta'ee fi kun immoo dhiibbaa guddaa haricharraan geessaa kan jiru akka ta'es eeramee jira. Akka gabaasni haroo kanaan walqabate ibsutti bara 1990 as irraa jalqabee gadi fageenyi haroo kanaa dachaadhaan hir'atee jira jedhamee jira. Yeroo sanatti gadi fageenyi haroo kanaa meetira 4 kan ture yeroo ammaa kanatti meetira 2 jedhamee jira. Ragaan kunis kan dhiyaate dhaabbata miti mootummaa Wetlands International jedhamuun yoo ta'u haalli kun akkanaan kan itti fufuu akka ta'u taate haroon kun guutumatti baduu danda'a jedhee jira maanaajarri piroojeektii Dassaaleny Raggaasa. Rakkoon guddaa fi ijoon gogiinsa haroo dambaliif sababa ta'an tokko bishaan halkanii guyyaa irraa harkifamuun qonna bal'aaf fayyadamuun inni biraa immoo qonna naannawa kanatti gaggeeffamaa jiru irraa kan ka'e biyyeen haramee gara harichaatti galuudhaan harichi biyyeedhaan guutamaa kan jiru akka ta'e mirkaneessuun sababoonni kun lamaan sababoota gurguddoo haroo kana gogiinsaaf saaxilaniidha jedhamee jira. Kanaan walqabatee dhaabbanni miti mootummaa Wetlands International akka jedhetti bara darbe qofa haroo dambale irratti paampiiwwan jallisii 6,000 ta'an sa'atii 24 bishaan xuuxaa kan turan yoo ta'u bara kana immoo baay'inni paampii kanaa ol ta'uu danda'a jedhee jira. Faayidaan yookaan bu'aan haroon kun hawaasaaf kennaa ture tokkoffaa seektara turizimiitiin galii guddaa galchaa ture. Gara biraatiin immoo oomisha qurxummiitiin bu'aa guddaa buusaa ture. Amma garuu oomisha qurxummiitiin walqabatee rakkoo guddaa jala galee jira. Sababni isaas bara 1980 namni tokko qurxummii guyyatti yoo xiqqaate 20 hanga 30 kiyyeeffatee oola. Yeroo ammaa kana qurxummii 2 argatanii yookaan kiyyeeffatanii ooluun carroomuudha jedhamee jira. Rakkoo kanaaf immoo sababni guddaan tokkoffaa keemikaalota qonnaaf fayyadamanii xaa'oo fi akkasumas dawaan garagaraa dhiqamee gara harichaatti seenuudhaan rakkoo guddaa oomisha qurxummii irratti uumee jira. Inni biraa immoo industirii yookaan warshaalee garagaraa irraa xuraawaan gara harichaatti gadi dhiifamu dhiibbaa guddaa oomisha qurxummii irratti uumee jira jedhamee jira.
Walumaa galatti rakkoo garaagaraatiin harichi kun gogiinsaa fi saaxilamaa kan jiru waan ta'eef qaamonni dhimmi kun ilaallatan harichaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan haricha kana gogiinsarraa baraaruun murteessaadha jedhamee jira. Oduun itti aanu gadaan muudanaa odaa nabitti faajjii dhaabuun sirna kadhannaa taasisee jira. Gadaan muudanaa odaa nabitti faajjii dhaabuun sirna kadhannaa erga gaggeesseen booda galma isaatti birbirsa dhaabee korma qaluun godaansa gara caffeetumaa ni taasisa jedhamee eeggamaa jira. Sirnichis haaluma eeggamee fi milkaa'ina qabuun gaggeeffamaa akka jiru beekamee jira yookaan ifoomfamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo akka irratti argate odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu ga'an ibsanii jiru. Gara biraatiin immoo ajajoonni waraana mootummaa lola Oromiyaa keessatti deemu irratti marii bal'aa gaggeessuun dhagahamee jira. Marii gaggeessan irratti loltoonni isaanii loluu kan hin dandeenye fi loluufis gahumsa kan hin qabne akka ta'e walii amanuudhaan rakkoo hamaa keessa kan jiran akka ta'e mirkaneeffatanii jiru jedhamee jira. Marii gaggeessaa turan irratti loltoonni isaanii daa'imman ta'uu fi lola osoo lolaa jiran muka jalatti kan rafanii fi kan muganii waliin jedhanii jiru. Qabxiin inni biraa loltoonni isaanii hedduun ijoollee ta'uu irraa kan ka'e dhukaasa yeroo dhaga'anitti qawwee gatanii kan fiigan yookaan kan baqatan akka ta'es walii himanii jiru. Qabxiin inni sadaffaan loltoonni isaanii sodaa waraanaa waan qabanii fi loluu fedhii waan hin qabneef diinatti harka kennatu jechuudhaan yookaan haaluma salphaan diinatti harka kennatu jechuudhaan irratti kan walii galan akka ta'es dhagahamee jira. Walumaa galatti loltoonni isaan bobbaasan hedduun isaanii kamaachiin hafan waan ta'eef kun immoo yaaddoo guddaa akka itti uumee fi balaa guddaa mootummaaf akka ta'e kan walii himan yoo ta'u gariin immoo faallaa kanaa dhaabbatuudhaan wal mormaa akka oolanis dhagahamee jira. Walumaa galatti haalli keessa turan kasaaraa guddaaf kan isaan saaxilee fi loltoota hedduu kan itti dhaban akka ta'es mirkaneeffatanii jiru. Dhumarratti haalli isaan ittiin deemaa jiran rakkoo hamaan kan guutame akka ta'e hedduun isaanii irratti walii galanii jiru jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin Hinditti torban tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf har'as xayyaarri biraa kufuudhaan lubbuu namoota galaafatee jira. Kaaba Hindii kutaa bulchiinsa Uttarakhand jedhamutti heelikooptarri tokko kufee caccabuudhaan namoota 7 lubbuu galaafatee jira. Heelikooptarri tun balalii eegaltee daqiiqaa muraasa keessatti kuftee caccabuun balaa kana dhaqqabsiisuu abbaan taayitaa naannichaa ibsee jira. Sirna amantii Hinduu jedhamu irratti argamuuf gara iddoo Guppikaash jedhamutti namoonni imalaa turan namoonni 7 balaa kanaan lubbuun darbuu Reuters gabaasee jira. Kun akkuma jirutti ta'e xayyaarri biraa torban dabre yookaan kamisa dabre imaltoota 242 fi hojjettoota xayyaarichaa fudhatee Hindirraa gara Londanitti balali'aa kan ture ka'ee osoo hin turin xayyaarichi kufee caccabuudhaan namoota hedduu lubbuu galaafatee jira. Namni lubbuun bahee nama tokko qofa ture. Namoonni inni irratti kufes hedduun lubbuun galaafatamuun dhagahamee jira. Yoo xiqqaate namni 270 kan xayyaaraan ala jiranii wajji akka lubbuun dabre odeeffannoon gara sirra baate ibsitee jirti. Oduun itti aanu Ameerikaatti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp mormuudhaan namoonni 10,000 lakkaa'aman daandiirratti ba'uudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Magaalota Ameerikaa garaagaraa keessatti pirezidaantii Doonaald Tiraamp mormuudhaan hiriira kan gaggeessan yoo ta'u hiriira mormii kanas garee No Kings jedhamutu qopheesse jedhamee jira. Washington DCtti Doonaald Tiraamp agarsiisa waraanaa gaggeessuun guyyoota booda hiriirri mormii imaammata godaantota mormu taasifamee jira. Seera baaftonni hooggantoonni gamtaalee fi rogeeyyiin magaalaawwanii kan akka magaalaa New York, Philadelphia fi Houston jiran alaabaa US Ameerikaa mirmirsuudhaan dhaadannoo Tiraamp mormu dhageessisaa turan. Oduu gara biraatiin immoo Ameerikaa bulchiinsa baqattoonni Oromoo heddumminaan keessa jiraatan Minnesota keessatti qondaaltota siyaasaa irratti haleellaan raawwatamee jira. Haleellaa raawwatame kanaanis lubbuun isaanii galaafatamuunis dhagahamee jira. Poolisiin qaamota yakka kana raawwatan to'achuuf socho'aa kan jiru yoo ta'u odeeffannoo akka shakkamtoonni kunneen to'annaa jala oolaniif yookaan to'annaa seeraa jala oolaniif gargaaru nama kenneef badhaasa $50,000 qopheessuu poolisiin himee jira.
Oduu gara baha giddu galeessaa irraa nu geettine lolli baha giddu galeessatti jalqabame itti fufee jira. Har'as guyyaa lammaffaaf itti fufee kan oole yoo ta'u biyyoonni lamaanuu haleellaa wal irratti raawwatanii jiru. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatteen namoota irratti miidhaan qaamaa fi kan lubbullee akka dhaqqabe beekamee jira. Haleellaa Israa'el raawwatteen hanga ammaatti namoonni 128 kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 900 ta'an immoo madaa'uu BBC'n ifoomsee jira yookaan gabaasee jira. Lola guyyoota lamaan kana gaggeeffameen miidhaan guddaan gama lamaan irraayyuu kan dhaqqabe akka ta'e beekamee jira. Lolli kun immoo kanarra dabree yoo itti fufu ta'e miidhaan hammaatan dhaqqabuu danda'a jechuudhaan biyyoonni garaagaraa sodaa qaban ibsanii jiru. Ameerikaanis lolli kun itti fufee miidhaa akka hin dhaqqabsiifne lolli kun akka dhaabatu yookaan dhaabsisuuf fedhii akka qabdu dubbattee jirti. Har'as biyyoonni lamaanuu haleellaa kan wal irratti raawwatan yoo ta'u miidhaan dhaqqabe immoo gara lachinuuyyuu ifa hin taane. Lolli kun itti fufaa ta'e immoo addunyaa tanaafis balaa hammaataa gadi fiduu danda'a waan ta'eef lolli kun akka dhaabatu jechuudhaan biyyoonni hedduun yaada kennaa jiru. Hundumaafuu nageenya addunyaa teennaaf barbaachisaa waan ta'eef nagaa buusuun waan filannoo hin qabnedha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna nagatti nuu tura.